boqonnaa shan saayinsii waliigalaa kitaaba barattoota kangaa kutaa 8ffaadha jechuudha. Mata duree boqonnaa kanaa gaa waa'ee sirnaaqqoo fi kunuunsa qabeenya uumamaa kan jedhu kanatti gaa seenne jira alhamdulillahi. Amma wanni ilaallu sila waa'ee sirnaaqqooti. Sirnaaqqoo jechuun maali waan jirurraa kaanee gaa boqonnaa kana keessatti isiniif ibsaatiin deema. Sirnaaqqoo jechuun gaa bakka wantoota lubbuu qabeeyyiin garaagaraa orgaanizimii naannootii wajjin hariiroo waliin qabaachuudhaan wal qabatee jechuudha waliin jiraatuutitu sirnaaqqoo jedhama. Bakka lubbu qabeeyyiin hariiroo adda addaa wal xaxaas ta'e wajjin kan jiraatan jechuudha. Kanaaf akka seensaatti gaa sirnaaqqoon hariiroo wal xaxaa hawaasni orgaanizimoota wal wajjinii fi naannoo isaanii wajjin qabatanii argaman sirnaaqqoo jedhama. Hawaasni yeroo jennu gaa orgaanizimoota garaagaraa jechuudha. Orgaanizimoonni lubbu qabeeyyii garaagaraa bakka tokkotti walitti qabamanii jechuudha. Hariiroo jireenyaa walii yeroo gaggeeffatanitti maal jedhama yoo jennee sirnaaqqoo jennaan jechuudha. Sirnaaqqoon lubbu qabeeyyii hundaa fi naannoo lubbu qabeeyyii isaan keessa jiraatan hunda kan of keessatti hammatudha. Lubbu qabeeyyii hunda akkasuma naannoo lubbu qabeeyyiin keessa jiraatu san kan of keessatti hammatu walumaa galatti jechuudha. Lubbu qabeeyyii bakka san keessa jiraatu naannoo lubbu qabeeyyiin keessa jiraatu sun walumattuu maal jedhama sirnaaqqoodha jedhama jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti gaa wantoonni uumamaan argamanii fi fedhiiwwan bu'uura dhala namaa guutuu danda'an hundinuu qabeenya uumamaa jedhama. Very nice. Qabeenya uumamaa jechuun maal jechuudha? Wantoota uumamaan argamanii fi fedhiiwwan bu'uura dhala namaa guutuu danda'an hundinuu qabeenya uumamaa jedhamanii. Fakkeenya wantoonni gaa uumamaan argaman kan fedhii dhala namaa guutuu danda'an maaltu jira? Tokko biyyee, bishaan, qilleensa, bosona, bineensota. Bineensonni qabeenya uumamaa kan naannoo keenyatti argamanidha jechuudha. Qabeenya uumamaa jechuun maali yoo nun jaame wantoota uumamaan argaman kan kan fedhii dhala namaa guutan jechuudha kan naannoo keenyatti argamu jechuudha. Kunuunsa qabeenya uumamaa jechuun hoo maali? Qabeenya uumamaa kanneen kunuunsuun maal jechuudha? Kunuunsa qabeenya uumamaa jechuun immoo haala miidhaa hin geessisneen qusatanii itti fayyadamuun qabeenyota kana itti fufsiisuun mirkaneessuu jechuudha. Haala miidhaa irra hin geessifneen qabeenya kana qusannaadhaan itti fayyadamuun jechuudha. Fakkeenyaaf biyyee, bishaan, bineensota, bineeldota, biqiltoota kana kunuunsanii qusannaadhaan itti fayyadamuun kunuunsa qabeenya uumamaa jedhama jechuudha. Kunuunsa qabeenya uumamaa jennaan. Kanaafuu boqonnaa kana keessatti egaa waa'ee sirnaaqqoodhaa, waa'ee hariiroowwanii, waa'ee kunuunsa qabeenya uumamaa kanaa, waa'ee heddumina lubbu qabeeyyii, waa'ee beekumsa biyya keessaa fi kunuunsa qabeenya bal'inaan kan as keessatti waliin ilaallu tahaa jechuudha. So kanaafuu mee sirnaaqqoo fi hariiroowwan baayoloojikaalawaa. Sirnaaqqoo wantoota uumamaan argaman kanaa fi lubbu qabeeyyoon garaagaraa kan of keessa qabatee jiru kanaa fi akkasuma hariiroo baayoloojikaalawaa wantoota lubbu qabeeyyii jidduu jiru. Yoo waliin ilaallu mee hiikaa fi ruqoolee sirnaaqqoo haa ilaallu. Durarratti hiikaan maali? Ruqoolee yookiin bakka qoqqoodama isaanii yoo akkami kan jiru jechuudha. Akkuma beekamu gaa sirnaaqqoon akkuma isiniin jee sirnaaqqoodha jechuun maaliin jee jira? Bakka lubbu qabeeyyiin jiraatan orgaanizimoonni garaagaraa jiraatanidha. So sirnaaqqoo jechuun orgaanizimoota hawaasa adda addaa. Orgaanizimoota hawaasa adda addaa gizee jiru bakka kana maal jechuu fadheeti? Hawaasni adda addaa sun maali? Biyyee, bishaan, qilleensa, biqiltoota, bineensota, bineeldota fi kan kana fakkaatan jechuudha. Isaan kun immoo gosa. Garuu qabeenya uumamaati. Sirnaaqqoon waan kanneen hawaasa adda addaa kana kan of keessa qabate jechuudha. Kan hariiroo walii wajjin qaban isaan kun jechuudha. Kan hariiroo walii wajjin qaban fi naannoo lubbu maleeyyii isaanii wajjin qabanidha. Lubbu qabeeyyiin naannoo lubbu maleeyyii isaanii wajjin hariiroo kan qaban tu maal jedhama? Sirnaaqqoo jedha jechuudha. Kanaafuu sirnaaqqoon lubbu qabeeyyii hundaa fi naannoo lubbu maleeyyii isaan keessa jiraatan naannoo lubbu qabeeyyiin kun keessa jiraatu hundinuu maal jedhama? Walitti hammatee jechuudha. Maal jedhama? Sirnaaqqoo jennaan jechuudha. Sirnaaqqoodha jechuun kanaaf orgaanizimoota garaagaraa kan lafarra jiraatan, kan mukarra jiraatan, kan bishaan keessa jiraatu, sii galaa miree, kan boolla keessa jiraatu. Kun hundinuu bakka takkatti
lubbu qabeeyyota kan hundaa fi naannoon isaan keessa jiraatan kan bishaan keessa jiraatu ni jira kan lafarra jiraatan jennee jira kan qilleensa keessaa jennee kun hundi bakka takkatti hammatamee maal jedhama jechuudha sirnaakkoo jedhama jechuudha. Sirnaakkoon bal'ina isaatiin garaagarummaa qaba. Sirnaakkoo wanni jennu kuni bal'ina isaatiin garaagarummaa ni qaba. Fakkeenyaaf haroowwan yoo fudhanne haroon daangeffamaadha. Lafti lafa margaa daangeffamaadha gammoojjii bosonaa fi kan kana fakkaatan yoo fudhanne bal'ina garaagaraa qabu. Bal'ina adda addaa qabaachuu ni danda'an jechuudha isaan kuni. Kanaaf sirnaakkoon baay'ee qindaadhaa fi of danda'aa ta'e aduu akka madda annisaatti kan fayyadamudha. Aduu akka madda annisaatti kan fayyadamu bakka kanatti. Baay'ee bal'aadha qindaawaadhaas inni kun jechuudha. Aduu akka maalitti fayyadama akka madda annisaatti kan itti fayyadamu jechuudha. Annisaan kallattii tokko qofaan yookiin qopheessitoota irraa gara soorattootaatti kan yaa'u yoo ta'u maddi annisaa inni jalqabaa immoo aduudha. Ka'umsi madda annisaadhaa eessaa argama? Annisaan ifaa eessaa argama? Annisaan ho'aa eessaa argama? Ka'umsi madda annisaadhaa aduudha jechuudha. Aduudha. Maddi annisaa kallattii tokko qofaan qopheessitoota irraa gara soorattootaatti. Qopheessitoonni aduu kana ni fudhatan. Fakkeenya biqiltoonni qopheessitoota jedhamu aduu kana ni fudhatan eega fudhatanii ofitti fudhatanii booda nyaata mataa isaaniittis ni qopheeffatu. Annisaan aduudhaan qophaa'e kuni jechuudha gara soorattootaatiin kallattii qopheessitoota irraa gara soorattootaatti yaa'uudhaan maal ta'a jechuudha madda yaa'uudhaan walitti daddarbaa deema jechuudha. Fakkeenya lubbu qabeeyyii walii wajjiinii fi naannoo isaanii wajjiin jiraata yoo ilaallu kunoo lubbu qabeeyyoota kanneen ni agarra saala gadamsa kanneen jechuudha qaaccinee maaltu jira fi biqiltoota kanneen biqiltoota kana yeroo walii wajjii yeroo jiraatan jechuudha. Akkana jechuudha kun amma kanatti maal jedhama sirnaakkoo jennaan bakka lubbu qabeeyyiin naannoo isaa wajjin jiraatanii wajjin walitti hammatee akkanatti argama kanaatu sirnaakkoo jennaan jechuudha. Sirnaakkoo jennaan. Ruqoolee sirnaakkoo. Ruqooleen isaanii maali? Sirnaakkoon bakka gurguddaa lamatti qoodama. Ruqoolee sirnaakkoo yoo jennu iddoo gurguddaa lamatti qoodama. Isaanis sirnaakkoo maaliif maali? Kanneeni ruqoolee lubbu qabeeyyii fi ruqoolee lubbu maleeyyiidha jechuudha. Lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyiitti sirnaakkoon bakka lamatti qoodama. Lubbu qabeeyyii yoo fudhanne ruqooleen kunniin lubbu qabeeyyii naannoo keessatti argaman hunda kan of keessatti hammatu. Sirnaakkoo yeroo jennu qabiyyeen isaa tokko kan lubbu qabeeyyiidha. Lubbu qabeeyyii naannoo keessatti argaman hunda of keessatti hammata. Isaanis qopheessitoota, nyaattota, burkuteessitoota. Isaan kunniin lubbu qabeeyyiidha kanneen of keessatti hammata jechuudha. Qopheessitoonni biqiltoota. Nyaattonni wantoota lubbu qabeeyyii biqiltoota kana sooratan. Fakkeenya waan akka hantuutaa, lootuulee garaagaraa, bineeldota kun hundi qopheessitoota kana nyaatan jechuudha. Burkuteessitoota waan jedhamu jira kan nyaata mataa isaanii qopheeffachuu hin dandeenye. Kan wantoota du'an burkuteessuudhaan anniisaa keessaa argatan. Kun hundi maal jedhama? Lubbuu qabeeyyii sirnaakkoo jedhama. Inni biraa ruqoolee lubbu maleeyyiidha. Ruqoolee lubbu maleeyyiin ruqooleen kunniin lubbu maleeyyii wantoota lubbuu hin qabne naannoo keessatti kan argaman hunda kan hammatudha. Fakkeenya biyyee, fakkeenya qilleensa, bishaan, kattaalee yoo fudhanne kunniin lubbu maleeyyiidha. Lubbu maleeyyiin kun hundi sirnaakkoo kana keessatti hammatamaa jechuudha. Kanaaf sirnaakkoodha jechuun lubbu qabeeyyii hundaa fi lubbu maleeyyii amman dubbanne kana hundi walumatti maal jedhama jechuudha sirnaakkoo jechuudha. Kanaaf sirnaakkoon bakka kutaalee gurguddaa ruqoolee gurguddaa lama qaba. Sirnaakkoo lubbu qabeeyyiitii fi sirnaakkoo lubbu maleeyyiiti jechuudha. Akkasuma ruqooleen kunniin lubbuu maleeyyii wantoota lubbuu hin qabne naannoo keessatti argaman hunda hammata inni isaanis maal fa'aa hammata dhiiroo qilleensa kun oolaa. Qabattoota haala qilleensaa fudhan ifa aduu, temperature, bishaan fa'aa lubbu maleeyyiidha. Qabiyyee biyyee fudhanne fakkeenyaaf pH biyyee tokko, biyyee asiidawaa, biyyee beezawaa, biyyeen baabsawaa jedhanii jira. Biyyeen kun gosa sadii jira. pH jechuun hamma asiidii biyyee san keessa jiru, hamma beezii biyyee tokko keessatti argamu, hamma beezummaa fi
asiidummaa biyyee san keessa jiraachuu dhabuusaa meeshaa safarree ittiin beeynu pH amma asirratti agartan kana jechuudha. Qabiyyee biyyee asiidii san keessa jiru, asiidii biyyee san keessa jiru, beezii biyyee san keessa jiru yookiin jiraachuu dhabuu keessa jiraachuu isaa akka ittiin beeynu jechuudha. Albuudota garaagaraa lubbu maleeyyiidha. Albuudonni kunniin kan akka naayitiroojiinii jira, akka pootaasiyeemii, akka oksijiinii, akka maagniziyeemii, akka fosforasii kanneen jira jechuudha. Jiidhinsa biyyee ammas bishaan of keessaa qabaachuu biyyee kun hundi maal jedhaman jennaan lubbuu maleeyyii jedhamu jechuudha. Lubbuu maleeyyii jennaan. Kabraa qabattoota teessuma lafaa waa'ee teessuma lafaa yoo fudhanne qabattoota teessuma lafaatis maal jala jira lubbuu maleeyyii kana jala jira ol ka'iinsa lafaa look kanneen akka gaarraawwanii gaarreewwanii sululaawwanii kunniin haalli teessuma lafaa maali wajjin qabate haalli teessuma lafaalleen maal keessatti ibsamee jira sirnaakoon of keessatti hammataadha jechuudha. Gaarreenis ta'ee gammoojjis ta'ee teessuma lafaa garaagaraa of keessatti hammataadha jechuudha. Kana hundaan maal jennaan sirnaakoo jennaan jechuudha. Gosoota hariiroo wan baayoloojikaalawaa hariiroo baayoloojikaalawaa jechuun hariiroo wantoota lubbuu qabeeyyii jidduu jiru jechuudha. Kan naannoo isaaniitti wajjin jiru wal qabsiisee hariiroo wantoota lubbuu qabeeyyii jidduu jiru fakkeenyaaf jechuudha. As keessatti gaa sirnaakoo kamuu keessatti orgaanizimiin kophaa isaa jiraatu hin jiru. Sirnaakuma fadhe keessattuu gaa orgaanizimiin mataa kophaa isaa jiraachuu danda'u kan lubbu qabeessa ta'e jechuudha. Orgaanizimiin lubbu qabeessaa kan mataa isaa kophaa jiraachuu danda'u hin jiru. Tokkoon orgaanizimii sirnaakoo keessatti wal wajjin kan jiraatuu fi walirratti kan hirkatanii jiraatanidha. Fakkeenya haala uumamaa keessatti orgaanizimoonni waliin jiraatan kallattiidhaanis ta'e al-kallattiidhaan dhiibbaa walirraa ni geessisu. Kallattiinis dhiibbaa walirra geessisuu ni danda'an kanneen waliin jiraatan kuni al-kallattiinis dhiibbaa walirra geessisuu ni danda'u. Maal orgaanizimoonni maal keessa jiraatan sirnaakoo keessa jiraatan kun jechuudha. Yommuu sanyiiwwan garaagaraa waliin jiraatan sanyiiwwan garaagaraa yeroo waliin jiraatan yeroo wajji nyaatan yeroo bakka jireenyaa amaloota orgaanizimii irratti hundaa'uudhaan hariiroowwan hedduun orgaanizimoota jidduutti hariiroon hedduun orgaanizimoota jidduutti ni gaggeeffama jechuudha. Waliin jireenya orgaanizimoota keessatti orgaanizimoonni garee adda addaa waliin jiraatan wal fayyadu. Fakkeenya haala waliin jireenya yoo fudhannee waliin jireenya orgaanizimoota kana keessatti jechuudha. Orgaanizimoonni garee adda addaa waliin jiraatan wal fayyadu jedha. Wal miidhuus walis ni fayyadu wal miidhuus akkasumas tokko fayyadamaa ta'ee kan biroo immoo miidhamaa ta'uu ni danda'a jedha. Yeroo hariiroo waliin jireenya haala waliin jireenyaa keessatti jechuudha tokko fayyadamaa ta'ee tokko miidhamaa ta'uu ni danda'a jechuudha. Kana keessatti gaa maxxantummaa jira. Adeemsa waliin jireenyaa kana gaa bal'inaan kana itti ibsamu kun as gaditti hariiroowwan baayoloojikaalaa sirnaakoo keessatti gosa hedduu jira. Hariiroowwan gosa hedduutu jira. Hariiroo kana keessatti gaa isaanis akka armaan gaditti ibsamaniiru. Hariiroowwan baayoloojikaalaa gareewwan orgaanizimoota adda addaa jidduu jiru kan akka maaliiti? Fakkeenya kan hariiroon isaan jidduu jiru walitubbiin ni jira, komansaalizimiin ni jira, amensaalizimiin ni jira, dorgommiin ni jira, maxxantummaa ni jira. Hariiroo wantoota lubbu qabeeyyii jidduu jirudha hariiroon kun. Hariiroo wal dorgommii yeroo jennu leecolloo murtaa'aatiif orgaanizimoonni tokko ol ta'an fedhii ofii guuttachuuf jecha dorgommii ni taasisu jedha. Leecolloo murtaa'aa ta'eef orgaanizimoonni tokko ol fedhii ofii guuttachuuf jecha dorgommii ni taasisu. Fakkeenya yeroo nyaata nyaatan. Fedhii si'ataa orgaanizimiin tokko qabeenya murtaa'aa fakkeenya yeroo nyaata nyaatan. Bishaan ifa aduu argachuu keessatti iddoo gaaddisaa irraa gara ifa argachuu keessatti jechuudha. Wal dorgomuu bakka jireenyaa fakkeenya bakka ciisan. Kana keessatti fedhii ofii guuttachuuf jecha wal dorgommiin ni geggeeffama jechuudha orgaanizimoota jidduutti. Orgaanizimii biroo caasaalee argamuun jechuudha. Kanaaf gaa bakka jireenyaa fi kan kana fakkaatan irratti orgaanizimii biroo caalee yommuu orgaanizimiin tokko argamu orgaanizimiin sun maal jedhama? Dorgommii jennaan. Haala dorgommiidhaan wajjin jiraachuu jechuudha. Nyaata akkaataa dorgommiitiin walirra nyaachuu fedhii fi guuttachuudhaaf garaasaa guuttachuudhaaf walirra dorgomee nyaachuu jechuudha. Bishaan walirra dhuguu bakka jireenyaa walirra bakka mijataa ta'e argachuudhaaf waliin dorgomuu jechuudha.
Kun egaa haala jireenya orgaanizimoota bakka tokko jiraatu keessatti egaa dorgommii uumamuudha jechuudha. Akkanatti egaa sirna akkoo keessatti adeemsi hariiroon baayoloojikaalaa kan wal dorgommii ni gaggeeffama jechuudha. Sirna akkoo waan jennuun keessatti jechuudha. Akkasuma maaltu jira? Ameensaalizim waan jennuun ni jira. Ameensaalizimiinis hariiroo sanyiiwwan garaagaraa hariiroon sanyiiwwan garaagaraa jidduu ta'ee sanyiin tokko miidhama itti ta'uu fi sanyiin inni biraa garuu miidhamaas fayyadamaas kan hin taane jechuudha. Hariiroo orgaanizimoota adda addaa lama tokko miidhamaadha. Tokko garuu miidhamaas miti fayyadamaas miti. Hariiroon akkanaa kun maal jedhama? Hariiroo baayoloojikaalawaa jennaan jechuudha. Hariiroo baayoloojikaalawaa keessaa ameensaalizimii jedhama jechuudha. Ameensaalizim jenneeni bifa kanaan fudhachuu dandeenya. Kana jechuun gaa hariiroo orgaanizimoota sanyii adda addaa jidduu ta'ee inni tokko guddina isaa inni tokko guddina isa biroo gufachiisuudha. Inni tokko dagaagee guddatee lalisee mul'ata. Tokko ammoo guddinni isaa ni cunqurfama. Siigalaamtii mini miidhama haala jiru jireenya isaa. Fakkeenyaaf hariiroo faangasii yoo fudhanne. Faangasii peensiliyeem jedhamuu fi baakteeriyaa. Faangasiin kun baakteeriyaa irratti dhiibbaa fida. Faangasiin baakteeriyaa kana irratti hubaatii kan geessisuu danda'udha. Garuu faangasiin kun hin fayyadamu bakka kanatti. Dhiibbaa irraa haa geessisu malee wal hormaata baakteeriyaa irratti dhiibbaa haa geessisu malee ifiif hin fayyadamu. Garuu hin miidhamus. Garuu immoo baakteeriyaan suni bakka faangasiin kun jirutti bishaan gahaas argachuu hin danda'u. Maal ta'uu hin danda'u? Soorata mataasaa akka barbaade qopheeffachuu hin danda'u jechuudha. Soorata barbaachisaa ta'e argachuu hin danda'u. Dagaagee wal horuu hin danda'u jechuudha. Inni cunqurfamee jechuudha. Guddinni isaa cunqurfamee jira jechuudha. Garuu ammoo faangasiin kun ofiifis fayyadamaa hin taane sababa baakteeriyaan kun miidhamuutiin ofiifis fayyadamaa hin taane ifiifis hin miidhamne. Wanti kun lameen orgaanizimoota lubbu qabeeyyiidha jechuudha. Kana jechuun maali? Sirna akkoo keessatti taateewwan akkanaa ni gaggeeffama. Kun maal agarsiisa? Hariiroon akkanaa hariiroon orgaanizimoota adda addaa lama jidduutti gaggeeffamu akkanaa kun sirna akkoo keessatti ni gaggeeffama jechuudhaatu asirraa nuuf galaa jechuudha. Inni biraa commensalism. Commensalismiinis akkuma ameensaalizimii isa inni kanatti kan wal fakkaatu tahee commensalizimiin hariiroo sanyii adda addaa jidduu ta'ee kan sanyiin tokko fayyadamaa ta'ee inni biroo garuu hin fayyadamne hin miidhamne jechuudha. Ka duraa keessatti sanyiin inni tokko miidhamaadha. Tokko garuu miidhamaas miti fayyadamaas miti. Suni ameensaalizimiidha. Commensalizimii kana keessatti ammoo sanyii adda addaati inni tokko fayyadamaadha. Hariiroo adda addaa kan lameen orgaanizimoota kana keessatti tokko fayyadamaadha bakka. Tokko garuu fayyadamaas miti miidhamaas miti. Hariiroon akkanaa kun maal jedhama? Hariiroo baayoloojikaalawaa sirna akkoo keessa gaggeeffamu keessaa commensalism jennaan. Fakkeenya qurxummii yoo fudhanne qurxummii xiqqaa riimooraa jedhamu yoo fudhanne qurxummii shaarkii jedhamu jalatti maxxanee jechuudha. Qurxummii shaarkii gaa guddaadha akkuma beekamu. Qurxummii shaarkii jedhamu kanatti maxxaneet haftee nyaataa shaarkii soorata. Shaarkii afaaniin ni alanfata. Isa kana maxxaneet shaarkii qaamaan guddaadha waan ta'eef itti maxxaneet yeroo sooratu haftee nyaata isarraa hafu kana maal godha? Jala maxxanee soorata kana nyaata jechuudha. Kana nyaatee guddataa jechuudha. As keessatti gaama shaarkii irra miidhaan ga'u kan hin jirredha. Amma itti maxxanee soorata isarraa hafu nyaachuu jira. Qurxummiin xiqqoon riimooraa jedhamu kun jechuudha. Riimooraa jedhamu kuni amma gaa isa soorachuutu hin jiru. Shaarkii kana soorachuutu hin jiru. Nyaata isarraa hafuuf soorachuu jira. As keessatti shaarkii miidhamaa miti jechuudha. Shaarkii miidhamaas miti fayyadamaas miti. Garuu immoo qurxummiin xiqqaan kun garuu riimooraan kun maali? Fayyadamaadha jechuudha bakka kanatti. Hariiroon akkanaa kuni hariiroo commensalizimii jennaan. Akkasuma allaattiiwwan loon jala adeemuudhaan allaattiiwwan yeroo loon dheedan jechuudha. Allaattiiwwan yeroo loon dheedan jala deemuudhaan yeroo loon marga dheedan jedha. Ilbiisota marga keessa yaa'an tokko ni sooratu. Ilbiisota marga urtaa rakkana yaa'an adda addaa koropheessaa
bookee maal waan adda addaatti xiqqaa waa yaa'u jira. Isaawwan achirra yaa'an yeroo soorata bineeldonni loon soorachaa yeroo yaa'an ilbiisonni kun maalti biqiltuu kanarraa kaa durachi yaa'an. Bakka kanatti allaattiiwwan jala deemaniiti guurratan jechuudha nyaatan jechuudha. Bakka kanatti loon irra miidhaan qaqqabu tokko illee hin jiru. Loon irra miidhaan gahaa hin jiru. Garuu immoo bu'aas hin argatan loon kun. Miidhaan irra hin gahu bu'aan irra hin gahu. Bu'aan isaan argatanis hin jiru sababa kanaan. Allaattiiwwan garuu fayyadamtoota bakka kanatti. Allaattiiwwan fayyadamtoota. Sababa loon sochii isaan godhaniin ilbiisonni garaagaraa lafarraa kaaniin allaattiiwwan isaan jala yaa'an kun maal argatu jechuudha? Ilbiisota lafarraa kaan kan argatu. Fayyadamtoota jechuudha. Simbirroonni muka irratti mana isaanii ijaarrachuudhaan fayyadamu fakkeenyaaf. Ilbiisonni jechuudha beekamaadha suni simbirroonni jechuudha. Mukni garuu bakka kanatti faayidaa argatus ta'e miidhaa irra gahus hin jiru bakka kanatti. Amma muka kanarra yeroo ilbiisonni jechuudha mukarra gizee mana ijaarratanii achi keessa jiraatu. Gizee soorata itti fayyadamu jechuudha bakka kanatti. Biqiltuu kanarra dhiibbaan gahu tokko illee hin jiru. Garuu immoo ilbiisni kun maali? Simbirroon kun fayyadamaadha jechuudha. Hariiroon tokko miidhamus baatee fayyadamus baatee tokko garuu fayyadamaa ta'u hariiroon sun hariiroo sirnaakkoo hariiroo baayoloojikaalawaa sirnaakkoo keessatti adeemsifamu keessaa tokko ta'e maal jedhama yoo jaame koomensaaliyizimiidha jennaan. Koomensaaliyizim jennaan jechuudha. Inni biraa hariiroo wal utubbiiti. Wal utubbiinis gaa akkuma beekamu sirnaakkoo keessatti orgaanizimoonni adda addaa yeroo wajji jiraatu jechuudha. Hariiroo shan gidduu gaggeeffamudha. Wal utubbii keessatti gaa yeroo baay'ee sanyiiwwan lama walitti dhiheenyaan kan dhaabbiidhaan kan waliin jiraatudha. Sirni wal utubbii jedhamu kuni sanyii waliin jiraatan lamaanuu walirraa maal ta'u walirraa ni fayyadamu jechuudha. Hariiroo adda addaa lamaa wajji jiraata yeroo hedduu jechuudha. Lamee wajji jiraatan kuni isaan lamaanuu fayyadamtoota bakka kanatti. Al tokko jireenyi sanyii lamaanii walirratti kan hundaa'u interdependent ta'uu irraa kan ka'e kophaa bahanii jiraachuu taasuma hin danda'an. Orgaanizimoonni hariiroon isaan gidduu jirtu wal utubbii jedhamu kun jechuudha. Fakkeenya hariiroo biqiltoota kanneen akka baaqelaa fi baakteeriyaa fudhanne. Baakteeriyaa hidda isaanii keessa jiraatan. Baakteeriyaan hidda biqilootaa keessatti hidda baaqelaa keessa ni jiraata. Akkasumas biqiltoota daraaraa fi ilbiisota fudhachuu ni dandeenya. Ilbiisotaa fi biqiltoota daraaraa fudhachuun ni danda'ama. Baakteeriyaan hidda biqilootaa liigumiinasii keessa jiraatan naayitiroojiinii qilleensa keessaa gara naayitireetiitti jijjiiruudhaan gabbina biyyee akka dabalu taasisa jedha. Eenyu kana godha? Baakteeriyaa hidda biqilootaa keessa jiru kanaatitu naayitiroojiinii qilleensa keessaa gara naayitireetiitti naayitiroojiin to naayitireet gara naayitireetiitti akka inni jijjiiramu jechuun fakkeenyaaf naayitiroojiiniin kana ri'aaktii wal godhu akka inni godhu eenyu wajjin oksijiinii wajjin san booda NO3 akka uumamu naayitireetiitti akka jijjiiramu godhee gara naayitireetiitti akka jijjiiramu godhee jechuudha. Maal jijjiira akka gizee gara naayitireetiitti akka jijjiiruudhaan gabbina biyyee akka inni dabalu taasisaa jechuudha. Kun ammoo guddina baaqelee saniif guddina baaqelaatiif faayidaa yoo qabaatu baakteeriyaadhaaf immoo bakka jireenyaa ta'eeti baaqelaan sun isa fayyada jechuudha. Baaqelaan akka lafti sun gabbattee lalisu taatee jirti. Garuu baakteeriyaan sun ammoo iddoo jireenyaa argatee jira jechuudha. Gamanumaanuu akka kanatti waliin maxxanee jiraata. Isaan lameen kan bu'aa walirraa buufatan jechuudha. Isaan lameen orgaanizimoota lubbu qabeeyyiidha. Akka kanatti yoo bu'aa walirraa buufatan hariiroon akkanaa kun maal jedhama? Hariiroo wal utubbii jennaan. Inni biraa ilbiisonni yeroo daraaraa xuuxan daraaraa poolineessuun biqiloota gargaara. Poolineessuudha jechuun maali? Poolineessuun amma gaa ilbiisonni daraaraa ni xuuxan jenne yeroo xuuxan kana kochoodhaan fuudhu daraaraa kana kochoo isaaniitiin yookaan kottee isaaniitiin miila isaaniitiin jechuudha afaaniin fuudhanii tokkorraa gara tokkootti deeman. Bakka kanatti gaa biqiltoonni sanyii kormaa fi sanyii dhalaa waan jedhamu qaban istigmaa fi aantarii waan jedhamu jira. Qaamota kanarratti gaa aantariirraa gara istigmaatti aantariin gara istigmaatti
sanyiin biqiltuu kormaadhaa jechuudha gara sanyii biqiltuu isa dhaltuu gara daraaraatti yeroo geessu jidduu kana maaltu gaggeeffama? Poolaneessuu waan jedhamu gaggeeffama jechuudha. Poolaneessuun adeemsa wal hormaata biqiltoota daraaraati jechuudha. Akka isaan wal horan ilbiisni kuni gahee taphatee jira, shora taphatee jira jechuudha. Kana keessatti ilbiisni fiifis fayyadamee jira. Biqiltoonni kuni sanyiin isaanii akka babal'atu taasisee jira jechuudha. Adeemsi wal hormaata saalaa kun gaggeeffamee jira jechuudha biqiltoota kanarratti. Kanaaf bifa kanaan hariiroon orgaanizimoota lubbu qabeeyyii jidduutti gaggeeffamu sirna akkoo keessatti hariiroo baayoloojikaalaa jedhama. Hariiroo baayoloojikaalaa keessaa illee hariiroo kam jedhama jechuudha? Hariiroo wal utubbii jedhama. Kan orgaanizimoonni lamaanuu irraa bu'aa buufatanii jennaan jechuudha. Gaa fakkiin kunoo fakkiidhaan asitti gaa akkanatti ni agartu ilbiisotaa fi biqiltoota daraaraa jechuudha. Inni biraa maxxantummaadha. Maxxantummaadhaan jiraachuu orgaanizimoonni walirratti maxxananii jiraachuudha. Maxxantummaa kana keessatti gaa hariiroon maxxantummaa kana keessatti xiqqoo garaagarummaan jiru ni jira. Hariiroo sanyii lama jidduu kan maxxantuun soorata keessummeessitu. Maxxantuun maal godhaa? Soorata keessummeessitu irraa argachaa jireenya ishee keessatti yeroo murtaa'aadhaaf yookiin umrii guutuu keessummeessituu bakka jireenyaa godhattuudha jedha. Keessummeessituu bakka jireenyaa godhattuudha. Maxxantuun sanyii biraa irraa soorataa fi bakka jireenyaa kan argattu yoo ta'u maxxantuun jechuudha bakka kanatti egaa beekamaadha. Maxxantuun maal taati bakka kanatti? Sanyii biraa irraa soorata argatti, bakka jireenyaatis argatti. Keessummeessituun immoo soorataa fi bakka jireenyaa tamaal taatuudha? Soorataa fi bakka jireenyaa laatti keessummeessituun sun jechuudha. Soorataa ni kannitiif bakka jireenyaatis akkasiin maxxantee jiraattu gootii jechuudha. Bakka kana keessatti gaa kanaafu maxxantuun fayyadamaa ta'aa jira. Maxxantuun fayyadamaadha. Keessummeessituun garuu miidhamaadha jechuudha. Maaliif maxxantuun tokkoffaa bakka jireenyaa argatte, lammaffaa nyaataas maalirraa argachuu jirti? Nyaanninis maxxantuu kanarraa argatamaafii jira jechuudha. Keessummeessituu irraa argachaa jirti jechuudha. Kanaaf bakka kana maxxantuun fayyadamaa ta'aa jirti, keessummeessituun garuu miidhamtuudha. Fakkeenyaaf hariiroo hoo'ichoo. Hoo'ichoo jechuun fakkeenyaaf wantoota akka alaarjikiitti qaama namaa hoo'isan. Cittoo waan jennuun fakkeenyaaf. Akkuma fakkiirraa agartan kana jechuudha. Bakka kanatti gaa qaama biqiltuu kanatti maal ta'utu mala? Qaama biqiltuu maxxanuudhaan soorata biqiltuu sanarraa argatu. San qofaa miti bakka jireenyaa ta'e qaamni isaan irra maxxanee orgaanizimiin isaan irra maxxananii argaman kuni bakka jireenyaa ta'e isaan tajaajilaa jechuudha. Kanaaf hariiroon hoo'ichoo fi quba miilaa namaa raammoo baalaa fi baala biqiltootaa. Amma raammoon tun baala biqiltootaa kana sooratti. Bakki isin maxxantee jiraatus baala biqiltootaa kanarratti. Baalli biqiltootaa sababa sooratamuu raammoo kanaatiin raammoon kun waan isii kana baala kana waan sooratuuf baalli biqiltoota sanii ni miidhama. Ni madaawaa ni miidhamas. Garuu raammoon sun fayyadamtuudha jechuudha. Adeemsi orgaanizimoonni adda addaa lubbu qabeeyyiin adda addaa sirna akkoo keessatti waliin jiraachuudhaan hariiroon isaan gidduutti gaggeeffaman hariiroo akkanaa ta'uudhaan waliin jiraatan hariiroon akkanaa kun maal jedhama jechuudha? Maxxantummaa jennaan jechuudha. Hariiroo akkanaatiin maal jennaani? Maxxantummaa jennaan. Kunoo kanaa jechuudha. Footoo yookiin fakkii kanarraa hubachuu ni dandeenya. Kabiraa hariiroowwan soorataati. Hariiroowwan soorataa. Yoo jennu gaa adeemsa footoosenteensisii keessatti biqiltoonni magariisni anniisaa ifa aduu gara anniisa keemikaalaatti akka jijjiiran gaa kutaa torbaffaa baratanii jirtanii anniisaan keemikaalaa kana eenyu jijjiira? Biqiltoota magariisaatu ifa aduu gara anniisaa keemikaalaatti jijjiira. Anniisaan keemikaalaa kun bifa soorataatiin orgaanizimoota irraa gara orgaanizimootaatti darba. Anniisaan keemikaalaa kun jechuudha. Anniisaan keemikaalaa kan bifa fakkeenya kaarboon daayooksaayidii fi bishaan fa'aa wal nyaachuudhaan gulukoosii fi oksijiiniin uumamu kuni orgaanizimii tokko irraa gara orgaanizimii biraatti bifa maaliitiin dabara jechuudha? Bifa soorataatiin daddarbaa jechuudha. Orgaanizimoonni soorata mataa isaanii qopheeffatan qopheessitoota yoo jedhaman orgaanizimoonni kun gaa kan nyaata mataa isaanii qopheeffatuu fi kan hin qopheeffannee jira. Kanneen qopheeffatan sun maal jedhama? Qopheessitoota jedhaman. Kanneen soorata mataa isaanii qopheeffachuu hin dandeenye garuu soorattoota jennaan. Soorattoota jedhamani. Soorattoonni bakka gurguddoo sadiitti qoodama. Isaanis soorattoo margaa warra marga sooratan, soorattoo foonii warra foon sooratan, soorlachee lamaanuu kan sooratan jechuudha. Isaan kun ofii isaaniitti qopheeffachuu waan hin dandeenye jecha qopheessitoota soorachuudhaan jiraatan jechuudha.
Haaluma kanaan sirna koo keessatti marsaan jireenya wantoota lubbu qabeeyyii osoo addaan hin cinne adeemsa uumamaan jiru hordofuudhaan kan itti fufutaa jechuudha. Sirna koo keessatti jechuudha adeemsi kuni adeemsa addaan osoo addaan hin cinne jechuudha. Lubbu qabeeyyiin kuni osoo addaan hin cinnetti maal ta'a jechuudha adeemsa uumamaa kana keessatti adeemsa kana hordofuudhaan. Adeemsa kana hordofuudhaan jiraata jechuudha. Qopheeffachuu danda'u adeemsa ifa aduu fayyadamuudhaan nyaata isaa qopheeffachaa. Inni qopheeffachuu hin dandeenye ammoo qopheessitoota soorachaa. Adeemsa kanaan jireenya mataa isaanii adeemsifatu jechuudha. As keessatti egaa adeemsi kuni gosa lama jira. Adeemsi soorannaa kuni gosa lama jira. Tokko funcaa soorataatii fi saabuphee soorataa jedhaniin. Adeemsi soorata ittiin argatan kun soorata qopheeffachuudhaan adeemsi sooranni kuni funcaa wanta orgaanizimii tokko irraa gara orgaanizimii biraatti dabruu kuni karaa lamaanii tokko funcaa soorataatiin daddabraa lama saabuphee soorataatiin daddabraa jechuudha. Funcaa soorataatiin yoo jennu funcaa soorataa jechuun akkamii? Akkaataa inni isaan sirna koo keessatti orgaanizimootatti daddarbu karaa funcaa soorataa fi saabuphee soorataatiin ibsamee inni jira. Funcaa soorataa kana keessatti funcaa soorataa jechuun maali? Funcaa soorataa jechuun maali yoo jenne funcaan soorataa jechuun tartiiba anniisaan bifa soorataatiin biqiltoota irraa gara biqiltootaatti bineeldotaatti bineeldota irraa gara bineeldota birootti dabruudha. Funcaa soorataa jedhama. Biqiltoota irraa gara bineeldotaa, bineeldota irraa gara bineeldota birootti adeemsi sooranni kun ittiin daddabru funcaa soorataa jennaan. Funcaa soorataa keessatti orgaanizimiin tokko gosa nyaataa tokko qofa akka sooratutti yookiin orgaanizimii tokko qofaan akka sooratamutti yaadamaa jira. Garuu tokkoon tokko sadarkaalee funcaa soorataa keessa gulantaa soorataa jedhamu jira. Tokkoon tokko isaa keessa jechuudha gulantaa soorataa waan jedhamu jira. Gulantaan soorataa tokkoffaan qopheessitoota jedhama. Gulantaan soorataa tokkoffaan qopheessitoota. Gulantaan soorata lammaffaa fi sadaffaan duraa duubaan orgaanizimoota soorattoo jalqabaa soorattoo lammaffaa jedhamu. Fakkeenyaaf funcaa soorataa akka armaan gadii kanatti ilaaluu ni dandeenya. Kana jechuudha laakkunoo. Hariiroo funcaa soorataa kana ilaala. Qopheessitoonni eenyu? Soorattoonni ta'uu jalqabaa eenyu? Lammaffaa eenyu? Akkasitti ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenya yoonii fi amma marga yoo fudhanne. Margi qopheessitoota. Maaliif fayyadamuudhaan? Ifa aduu fayyadamuudhaan biiftuu jechuudha. Ifa aduu fayyadamuudhaan maal qopheeffatu? Soorata qopheeffatu. Eenyu? Margi kun jechuudha. Eega qopheeffatanii kuruphisiin dhufee marga kana soorata jechuudha. Kuruphisiin maal soorata? Marga kana soorata. Kuruphisiin marga sooratee nyaanni ifni aduu biqiltoota kana keessatti marga kana keessatti adeemsa keemikaalaatiin qophaa'ee nyaanni qophaa'e suni jijjiiramni annisaa aduurraa dhufe sun jiru gara annisaa keemikaalaatti biqiltoota kanatti jijjiiramee annisaan uumamee jira. Annisaan qophaa'e suni soorata wanta kuruphisa seena jiru. Yeroo kuruphisni kuni yeroo kuruphisni biqiltuu kana sooratu annisaan biqiltoota keessaa eessa seena? Kuruphisa seena jechuudha. Kuruphisni osuma soorachuu jiru raachi dhufee kuruphisa kana soorata. Gaafa raachi dhufee kuruphisa nyaatu annisaan kuruphisa keessa ture eessa seena jechuudha. Annisaan sun dhufee raacha keessa seenaa jechuudha. Annisaan raacha keessa seenee ture kuni jawwichi dhufee bofni jechuudha raacha kana nyaata. Raacha gizee liqimsee annisaan raacha keessa ture dhufee eessa dhufa jechuudha jawwee yookiin bofa kana seena jechuudha. Bofa kana keessatti annisaan raacha keessa ture bofa keessa dhufe jechuudha. Annisaan soorataa kun jechuudha. Amma kana booda jawween osuma deemu jiru allaattiin jawwee harkee fuudha jechuudha. Fuudhee qilleensa irra oliin garagala. Maal godha ajjisee jawwee kana nyaata. Bofa kana nyaata jechuudha. Yeroo bofa kana nyaatu sooranni annisaa raacharraa gara bofaa deeme suni annisaa sun garam deema jechuudha ammaan tana gara cululleetti deemaa jechuudha. As keessatti sadarkaan jiru kuni sadarkaan asirraa gara kanaatti akkanatti sadarkaan jiru kun maal jedhama? Gulantaa annisaa jennaan. Gulantaa annisaa tokkoffaa bakkanatti gulantaa annisaa tokkoffaa, gulantaa annisaa lammaffaa, gulantaa annisaa sadaffaa, gulantaa annisaa afuraffaa, gulantaa annisaa shanaffaa jennaan jechuudha. Akka kanatti gaa gulantaan annisaa bifa kanaan kennama. Soorattoon jalqabaa eenyu? Tamtu dura soora. Tun qopheessitoota waan taateef soorattoon jalqabaa eenyu jennaan?
soorattoo jalqabaa eenyu taana soorattoon jalqabaa ta lammaffaa soorattoo lammaffaa tana soorattoon sadaffaa tana soorattoon afraffaa taana jechuudha akka kanatti gaa adeemsi wal nyaatinsaa jidduu isaaniitti gaggeeffamee anniisaan orgaanizimii tokko gara anniisaa biraatti deemaa jiru akka fakkii fincaa soorataa keessatti margi kuruphiisa nyaatama sirriidha kuruphiisni raachaa nyaatama raachi bofaa nyaatama bofti ammoo culullee nyaatama akka kanatti gaa adeemsi gaggeeffamaa jechuudha kanaaf